Service akkam ooltan oduu galgala kanaaf qabnu sirriitti himan Badri Yusufi. Godina Jimmaa aanaa salxammatti aangawaan mootummaa tokko rasaasan lubbuu namaa galaafate. Akka lakkoofsa Itoophiyaatti hagayya 8 bara 2015 bulchaan aanaa salxammaa uummata loon lafa dheechisutti bobbaase irratti dhukaasa banuun lubbuu nama tokko galaafate kan biraa tokko ammoo madeessuu maddeen gabaasanii jiru. Dhalataan Oromoo jiraataa aanaa salxammaa ganda Kimmisoo kan ta'e obbo Abdul Wahid Sharafu namni jedhaman rasaasa bulchaan aanichaa itti dhukaasen lubbuun akka dabarteedha maddeen kan gabaasanii jiru. Namni biraa Misbaahu Abduu jedhamu ammoo miila isaarra rasaasaan rukutamee hospitaala Jimmaa akka seenillee gabaafamee jira. Jiraataa ganda Sadduu kan ta'e obbo Abdul Wahid Sharafu ammoo rasaasa itti dhukaafameen du'uu maddeen gabaasanii jiru. Godina Jimmaa keessatti aangawoonni mootummaa lammiilee nagaa gidirsuu fi ajjeesuun kun isa duraatii miti. Torbaanotaan dura qondaaltonni godina Jimmaa aanaa geera ganda baadiyyaa Barcoo Deekkaa keessatti guyyaa saafaa uummata yeroo gidirsan viidiyoon agarsiisu marsaalee hawaasummaa irratti qoodame komiilee jabaa kaasuun isaanii yaadatama. Wixata dabre kan ammoo lafa loon dheedan kan gandeen sadii daangessan irratti uummanni yeroo loon bobbaasu maaliif itti bobbaastu jechuun aangawoonni naannichaa dhukaasa banuun lubbuu nama galaafatan. Bulchaan aanaa salxammaa lafa amma lubbuun namaa irratti dabarte kana namoota hojii investimantiif dabarsee kennuuf karoorsee akka jiru himamee jira. Uummanni garuu lafa barootaaf loon itti bobbaafannuu dhabuu hin dandeenyu jechuun mormaa tures jedhama. Faallaa kan ammoo itti gaafatamaan waajjira dhimmoota kominikeeshinii aanaa salxammaa obbo Shaabuu Qaadiree lafti amma mormiin irratti dhalate karaa seeratiin investimantiif haa kennamuu jedhame gandi aanan godinnii fi bulchaan akkasuma mootummaan naannoo Oromiyaa murteessanii jiran. Aangawoonni naannichaa uummanni akka loon lafa tanatti hin bobbaafne hidhattoota lakkoofsan gara 20 ta'anis dursanii achitti bobbaasullee himamee jira. Bulchaan aanaa salxammaa obbo Misbaahuu Yahyaa guyyaan taateen kun mudatu battala achi gaheetti uleen uummata reebuu isaatiin cinatti dhukaasa banuun lubbuu namaa galaafatee jedhame. Obbo Abdul Wahid Sharafu namni jedhamu rasaasan battalumatti dugda isarraa rukutame rasaasni cinaacha keessan kan bahee lubbuun dabarte yeroo ta'u namni biraa Misbaahuu Abduu jedhamu ammoo miila isarra rukutamee gara buufata fayyaa ganda Sadduu geeffamee dhiigni baay'een waan irraa dhangala'eef gara hospitaala Jimmatti geeffames jedhama. Uummanni naannichaa lafa dhalootaan loon dheechifachaa ture kan investorotaaf dabarfamee kennamuuf murtaa'e mormuun murtiin kun akka irraa haafamu qaamota dhimmi ilaalu maratti iyyatanis deebisaan arganne. Gaafatamaan waajjira dhimmoota kominikeeshinii aanaa salxammaa obbo Shaabuu Qaadiree lafti kun hektaara 2,000 ol kan sharafamee baankii lafaa mootummaa keessa jiru jedhan qaamni tokko lafa kana keessa waan tokko hin qabus jedhan aangawaan mootummaa kun horiin itti yaafamee dheedurraa kan hafe namni irra jiraate hin beekus jedhan. Bulchaan godina Jimmaa obbo Tijaanii Naasir rakkoon lubbuu namaa galaafate kun akkamitti akka dhalate qorannee odeeffannoo guutuu laannaa jedhan. Dhimma aangawaa naannichaa lubbuu namaa galaafate jedhaman gaafatan ammoo qaamoleen seeraa nagayaa fi kan haqaa qulqulleessanii yeroo adda baasan dubbannaa jedhan. Torbaanota dura achuma godina Jimmaa aanaa geeraa ganda baadiyyaa Barcoo Deekkatti qondaaltonni jiraattota yeroo gidirsan viidiyooleen marsaalee hawaasummaa irratti gadhiifaman komiilee jabaa kaasuun isaanii ni yaadatama. Oromiyaa keessatti humnoonni mootummaa namoota nagaa rasaasan ajjeesuun kun isa duraatii miti. Gochaaleen suukanneessan bakka garagaraatti raawwataa turanii jiru. Dhiheenyuma kana jidduu gala Oromiyaa lixa Shaggar Onoota Amboo Daannoo Iluu Galaan Liiban Jawwii Midaa Qanyi Ilfata Cobii fi ginda bareetitti wal duraa duuban ajjechan suukanneessan humnoota mootummaatiin uummata nagaa irratti raawwatu isaati kan gabaafame. Hagayya 7 bara 2023 ammoo ona calliyaa magaalaa Geedoo fi ona Liiban Jawwii magaalaa Baabbichaa fi ganda Haroo Maaramitti obbo Gaaddisaa Nagayoo fi maatiin isaanii 6 dabalatee jiraattonni gandaa namoonni 30 ol humnoota mootummaatiin hidhamuu isaanii ni yaadatama. Namoonni ajjeefamanii fi hidhaman waraana bilisummaa Oromoo waliin hidhata qabdu jechuudhaan akka gochi kun irratti raawwatameetu gabaafame. Gameechi siyaasaa obbo Andargaachoo Tsiggee biyya gadhiisuu beeksisan. Bara EPRDF biyya bulchaa ture qabsoo hidhannoo paartii Gimboo Sabaattiin durfamu keessaa qooda fudhataa kan turan obbo Tsiggeen dhiheenya kana biyya gadhiisanii jiru. Obbo Andargaachoo Tsiggee bara TPLF olaantummaan biyyattii bulchaa ture Yaman keessatti qabamanii biyyatti deebifaman garuu dhufaatii muummicha ministeeraa Abiyyi Ahmad booda mana hidhaatii gadhiifaman. Ergasii kaasee muummicha ministeeraa Abiyyi Ahmad waliin walitti dhufeenya cimaa qabaachaa kan turan namni siyaasaa buleessi kun hagayya 11 bara 2023 biyya gadhiisanii alatti bahanii jiru. Finfinnee keessatti namoonni baay'een hidhamuu kan dubbatan Tsiggeen ati namoota 23 qofa kan mootummaan hidha jette qofa amanta jechuun gaazexeessaa BBC deebisee gaafate. Dabaluunis magaalaa Finoota Salaam keessatti waajjirri Izeemaa dirooniin haleelame jechuun mootummaa himatanii jiru. Obbo Andargaachoo Tsiggee hariiroon mootummaa waliin qabaachaa turan gaarii turuu kan yaadachiisan namni siyaasaa kun amma garuu badaa deemuu dubbatu. Ji'oota 9 aangawoota mootummaa waliin walitti dhufeenya humaatu akkan qabnellee ibsanii jiru. Barreeffamni ani barreessu ammoo baay'ee isaan aarsaa jedhan.
hariiroon muummicha ministeera Abiyyi Ahmadii fi pirezidaantii Eertiraa Isaayyaas Afwerqii boora'ee jira. Odeeffannoo jiru yoo gaafataman nagaya tahuu fi boora'uu tahuu isaa waan beeku hin qabu jedhan obbo Andargaachoo Tsiggee garuu erga Masritti wal arganii Afwerqiin Finfinneen dhufa jedhamee ture hin dhufnee jedhan garuu gara fuulduratti ammoo muuxannoo qabaniin qabsoo uummata Amaaraa tumsoo akka qaban jala muranii jiru. Obbo Andargaachoo Tsiggee yeroo ammaa Itoophiyaa keessatti wanni tahaa jiru hundi saamichaa kaasee hanga ajjeechaa buqqa'iinsa namoota nagaa irratti lola labsamuudha jechuun mootummaa qeeqanii jiru. Mootummaan Itoophiyaa dhiheenya kana finxaaliyyee Amaaraa faannoo irratti duula bal'aa geggeessuun namoota isaan waliin hidhata qaban irratti ammoo duula hidhaa bal'aa banuun isaa ni yaadatama. Mootummaan naannoo Oromiyaa barsiisotaaf manneen jireenyaa 4,500 ijaaruuf akka karoorse ibsame. Akka biiroon barnoota Oromiyaa beeksisetti hanqina manneen barsiisotaa furuuf manneen 4,500 ijaaramuuf jedhame. Biiroo barnoota Oromiyaatti daayirektarri qophii karooraa fi baajataa obbo Hasan Idris bara baajataa 2016 akka lakkoofsa Itoophiyaatti qulqullina barattoota guddisuuf xiyyeeffannaa addaatiin hojjetamaa jira jedhan. Bu'uuruma kanaan sirna baruuf barsiisuu waan barbaachisoo ta'an manneen barnoota sadarkaa hundaaf guutuun hojjetamaa jira jedhan. Addatti manneen barattoota buleeyyii cimsuu, tajaajila nyaataa manneen barattoota babal'isuu fi kitaabilee barnoota guutuuf karooran hojjetamaa akka jirullee ibsanii jiru. Manneen barnoota haaromsuu dabalatee hirmaannaa abbootii qabeenyaa fi hawaasaan manneen barnoota sadarkaa tokkoffaa 4,754 ijaaramuuf akka jirullee ibsanii jiru. Bu'uura sirna baruuf barsiisuu kanneen ta'an barsiisotaaf ammoo haalota mijataa uumuuf qindoominaan hojjetamaa jira jedhan. Haaluma kanaan bara baajataa kanatti barsiisotaaf manneen jireenyaa 4,500 ijaaramuuf hojiin eegalamullee obbo Hasan miidiyaalee biyya keessatti himanii jiru. Beeladoonni akka re'ee fi hoolonni lakkuu dhaluun dabree waanuma mul'atu garuu horii irratti taateen kun baratamaa miti. Yoo jiraates lakkuu lama yoo ta'e oduun godina Arsii lixaa aanaa shanan kuuluu ganda gaaffiteerraa dhagaame akka jirtu ammoo sa'aan tokko yeroo takkatti jabbiloota 3 dhaluudha. Sa'aan kun yeroo duraatis lakkuu kan dhalee fi amma garuu lakkuu 3 akka dhale haati qabeenya sa'aa kana aadde Ashaa Aliyyii maddeen oduu biyya keessatti himanii jiru. Waajjirri kominikeeshinii aanaa shanan kuuluu haalli fayyaa jabbiloota 3 lakkuu dhalatan gaarii akka tahillee ibsanii jiru. Federeeshiniin Atileetiksii Itoophiyaa shaampiyoonii atileetiksii addunyaa 19ffaa irratti hirmaatuuf atileetota ciccimoo qabatee qophii xumuruu beeksise. Shaampiyooniin atileetiksii addunyaa 19ffaan hagayya 19 hanga 27 bara 2023tti biyya Hangarii magaalaa Budaapestitti gaggeeffamuuf jira. Kanaaf jecha Itoophiyaan dorgommii atileetiksii addunyaa 19ffaa Hangarii magaalaa Budaapestitti gaggeeffamu irratti dorgommiiwwan 11 hirmaatuuf atileetota injifannoo galmeessan jettu hiriirsitee jirti. Federeeshiniin Atileetiksii Itoophiyaa ji'a waxabajjii dabree kaasee atileetota gahumsa gaariirra jiraniif leenjii kennaa turuu beeksise. Sirna geggeessaa atileetota dilbata dabree irratti ministeerri ispoortii fi aadaa obbo Qajeelaa Mardaasaa, pirezidaantiin Koree Olompikii Itoophiyaa Dr. Ashabbir Walda Giyoorgis, pirezidaantiin Federeeshinii Atileetiksii Itoophiyaa Kumaandar Daraartuu Tulluu dabalatee namoonni dhimmi ilaallatu argamanii jiru. Dursaan garee atileetota Itoophiyaa amma Hangaritti imaluuf jiru kan ta'an atileet Gazaany Abarraa sirna geggeessaa hoteela Hayilee Giraanditti qophaa'e irratti qabxii gaarii galmeessuuf jirra jechuun abdii qaban ibsanii jiru. Atileetota 35 qabatanii dorgommiilee 11 irratti hirmaatuuf qophii gahaa godhaa akka turanillee ibsanii jiru. Akkaataa sagantaa baheen meetira 800 dubartootaan, meetira 1400 dhiirotaaf dubartootaan bifa wal fakkaatuun fiigicha gufachiisaa meetira 3000 dhiirotaa fi dubartootaan, meetira 5000 dhiirotaaf dubartootaan akkasuma meetira 10,000 dhiiraaf dubaraan ni hirmaatti. Itoophiyaan kana malees dorgommii maratoon irratti dhiiraaf dubartiidhaan ni hirmaatti. Waltajjii guddaa addunyaa irratti fiigichaan adiif gurraacha mo'atuun kan beekamtu Itoophiyaan atileetota injifannoo duraan biyyattiin qabaachaa turte cimsanii eegan hiriirsitee jirti. Haaluma kanaan atileetota dubartoota 19 fi dhiirota 16 dorgommii shaampiyoonii federeeshinii addunyaa guddaa kanarratti ni hirmaatti. Akka federeeshinii atileetiksii addunyaatti shaampiyoona dabre irratti atileetonni warqee injifatan haa duree malee shaampiyoonii ammaa irratti akka hirmaatan waan ajajuuf haala kanaan Itoophiyaan dabalataan atileetota 4 hirmaachisuu dandeessis jedhame. Bu'uuruma kanaan atileetonni Itoophiyaa shaampiyoonii atileetiksii addunyaa 18ffaa Oorigaanitti gaggeeffame irratti injifatuun warqee 4 biyyattiif argamsiisan ni hirmaatu. Meetira 10,000 Latara Sambat Gidee, meetira 5,000 Gudeef Tsaggaa'ee, maaraatooniin
Goitum Gabrasillaasee fi kan dhiirotaan Tasfaayee Tolaa kallattiin hirmaatuuf akka jiran gabaafamee jira. Wal dorgommii baranaa kanarratti dhalattuun Oromoo biyya Hoolaandiif dorgomtu Siifan Hasan dabalatee atileetonni Keeniyaa ciccimoon ni hirmaatu. Ilmi Oromoo atileet Lammeechaa Girmaa adiif gurraacha hafuuratti kutuun waltajjii guddaa kanarratti warqee ni argamsiisa jedhamee eegama. Dorgommii waxabajjii dabre Paarisitti gaggeeffame irratti fiigicha gufachiisaa meetira 3,000 tokkoffaa bahuun cinatti rikaardii haaraa galmeessuun atileet Lammeechaa Girmaa ni yaadatama. Shaampiyoonii atileetiksii addunyaa 19ffaa hagayyaa 19 hanga 27 bara 2023tti gaggeeffamuuf jiru kanarratti biyyoota addunyaa 200 ol irraa atileetonni 2,000 ol ta'an meedaaliyaa warqee 49, meetii 49 fi naasa 49 fudhatanii biyya isaanittiin galatuuf hurkaa xuruursuuf jiru. Itoophiyaan karaa ispoortii fiigicha atileetii qofaan addunyaa irratti sodaatamtu barana qabxiin galmeessuuf jirtu si'aayinaan eegamaa jira. Kilaboonni Saudi Arabiyaa taphattoota ciccimoo addunyaa bituun taphni kubbaa miilaa biyyattii qalbii addunyaa akka boojuu taasisaa jira. Erga taphataan urjii addunyaa Kiristiyaanoo Roonaaldoo maa Yuunaayitid irraa kilaba Al-Nasritti dabalamee kaasee kilaboonni biyyattii taphattoota ciccimoo Awurooppaarraa bituun tapha kubbaa miilaa biyyattii mi'eessaa jiru. Kariim Benzeemaa, Kaantee, Kolobaalii, Mahareez, Joordaan Anderson, Roobin Neevis, Saadiyoo Maanee fi Roobertoo Farmiiniyoo kilaboota Saudi Arabiyaatti dabalamanii jiru. Amma immoo taphataan PSG Neymar Al-Hilaalitti dabalamee jira. Kun ammoo taphni kubbaa miilaa Saudi Arabiyaa daran hawwataa akka ta'u taasisee jira. Taphataan lammii Biraazil ganna 31 Neymar bara 2017 keessa maallaqa paawundii miliyoona 200 Baarseloonaa irraa gara PSG kan imalee ture. Barana ammoo paawundii gatii isaa gad bu'een paawundii miliyoona 90 Al-Hilaalitti dabalamee jira. Sarara weerara fuula duraa kan taphatu Neymar PSG keessa gaafa ture waggaatti yuuroo miliyoona 25 qofa argata ture. Amma Al-Hilaalitti erga dabalame yuuroo miliyoona 150 kennamaaf. Kun ammoo mindaasaa duraanii dachaa jahan caalas jedhame. Dursaan kilaba Al-Hilaal Fahad bin Asaad Neymar taphataa cimaa addunyaa teenyaa dhabuun dandeenye jechuun baga nagaan dhuftee jechuun simatanii jiru. Waliigalteen Neymarii fi Al-Hilaal hanga waggaa lamattis jedhame. Neymar hanga PSG keessa turetti taphoota 173 morkatuun waancaa 13 gonfatee jira. Kana malees Al-Hilaal taphataa PSG cimaa ta'e Kiliyaan Maappee ifitti dabaluuf ijibbaata godhaa turee jira. Garuu taphataan cimaan kilaboonni baay'een ifitti dabaluuf hawwan Maappeen murtii xumurarraa maaliif hin geenyeen namoota baay'ee qalbii rarraasee jira. Tole daawwattoota keenya oduu ammaaf qindeessine san gammadaa wattan tureen hordofuu keessaniif.